Miltoon eenyumee miltoo of nu barsiisi. Silkii mushkilaadha. Sitti bilbilamaa jira moo akkam? Inni dhaga'ame ta'e amma? Inni dhaga'ame yoo appilikeeshinii si jeeqoo jiraate wannaa jechuu dandeessaa? Appilikeeshinii ofirraa ta'e. Okay, hayyee. Tole. Mee miltoon eenyumee? Duraan dursa carraa kana kan keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Fiqaaduudha. Dhalataa Shawaa Kaabaati. Dhalataa Shawaa Kaabaa. Tole. Dhalataa Shawaa Kaabaa amma kan jiraatu haafu akkasumatti bakka. Tole. Fiqaaduun mee waa'ee amantaa Islaamaa irraa maal hubatee gara Islaamaa dhufuudhaaf barbaada? Amantii kam keessa ture yoo? Amantii kam keessa ture maal immoo hubattee as dhufuu barbaadde? Tole galatooma. Duraan dursa amantiin koo beentee ture. Ani kiristaana jechuudha. Bara 2000 fi nan yaadadha bara 2011 keessa. Siinillee baay'ee wal falmaa ture. Waa'uma macaafaa fi quraana irratti baay'ee hojiin dubbachaa turre. Egaa isaan nan dhiise beektee bakka amantuma beenxillee baay'een ergan dhiise tureera akkas waggaa 3 akkas 2 fi 6 muraasa dabarseen jira. Innaa erga isaan immoo quraanallee baay'een dubbisaa afaan Oromoofaatini aappii isaan qaban. Quraana wantallee dhabuu qabaachuu baadhu. Aappii isaa waan qabu baay'een dubbisaa ture beektee. Waan tokko bakka waan jiru dhugaan jiru naaf galee jennaan bakka keessi kona kaasee. Ergasii walitti dubbadhee iyyuu naannoo ji'a tokko akkas ji'a tokko iyyuu darbee jira. Keessi koos na sodaata gizee tokko bakka haala jiru kanas immoo na sodaadha. Innaa amma bakka murteessee waan hundumaayyuu hubadhee. Rabbi tokko jetta mana dhufu. Qopheessa jechuudha. Galatoom. Kana duras waliin kan waliin arge laata Dubaayitti? Waliin agarree ni fedhu ani si argin beeku. Ama waliin agarree? Nagarre. Okay, hayyee tole. Ishi Islaamaa kanatti gaafa dhufuuf jettu egaa ati murteessite itti amma Islaamaatti akka jettee yoo takka dhaqinaan jette akka nan deebi'a jechaadhaa turte. Mee amma Islaamaa kanatti yoo dhufte chaalenjii hedduutu jira. Mee karaa warra Kiristaanas ta'uu danda'a, hiriyoota keerraa ta'uu danda'a, karaa biraatti chaalenjiin garaagaraa sitti dhufuu danda'u. Chaalenjii kanaaf akkam maal murteessitee dhufte? Fakkeenyaaf namoonni baay'ee gara Islaamaatti dhufanii yeroo waan baay'ee karaa sanatti dhufeedhaa jedhu duubatti deebi'uu isaanii argina. Diinagdeedhaan ta'uu danda'a, hiriyaadhaan ta'uu danda'a, karaa garaagaraati. Waan kanaaf maal murteessite mee? Karaa irratti waan hundumaa itti ilaaluun ture beektee wantoota jiru haala biyya keenyallee akkan karaa barreeffamaallee si kaasa ture gadda jechuudha. Wantoota baay'ee jira beektee haa jiraatullee maaliif namni waanuma jiru waan taraa nagarii wayii irratti wantoota baay'ee ta'a beektee aarsaa dhufu hundumaayyuu karaa rabbi tokkichummaa rabbii irratti kaffaluudhaaf of qopheessee of murteessan gama kana dhufaa jira jechuudha. Sababni isaa aarsaan fedhe yoo jiraatillee jiraachuus danda'a jiraachuu dhiisuus danda'a. Kanarratti immoo maaliif ofitti amanamummaan dirqama jarjaranii waan tokko gochuun dura itti ilaalanii wanta godhan san akkamitti akka godhan murteessuun dirqamaan ta'eef anillee haalota darbe san keessa kanaaf anin beektaa shillaa jedhee jarjaruun barbaanne waan jiru hundumaa murteessee of amansiisee waan dhufus yaanii maatii koos akka maatii kootitti nan jaaladha nan kabajaa haadha koollee maatii koo hundumaa nan jaaladha nan kabajaa amantii koo irratti isaan nan dirqamsiisanii yaanii wanti narra ga'u hin jiru karaa maatii kootii jedheen yaadaa waan dhufus immoo karaa rabbiit irratti fudhachuudhaaf qophiidha. Okay, kana yoo jettu keessa keetiin bakka dhugaadhaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre waaqa tokkicha malee akka hin jirre ilmi abbaa fura qulqulluu jedhamu tokko akka karaa sirrii hin taane murteessitee dhufaa jirta jechuudha. Maaliif kanarratti waan baay'ee dubbachaa turre beektaa keessattuu nan yaadadha yeroo duraa tokko bara 2000 fi akka Itoophiyaatti bara 2012 keessa Yohaannis tokko irratti baay'ee wal falmaa turre. Ani ogaasa yeroo sanii viidiyoodhaan fayyadamu wanta suuraa kiyyaan fayyadamu. Viidiyoo kiyyaallee poostiin godhu. Baay'ee wal falmaa turre. Garuu inni suni waan baay'ee hubadheen jira beekta bishaanuma naannessuudha. Gara naaf futee gara sitti naquudha gara siif futee gara natti naquudha. Wanti furmaanni tokko hin jiru. Adda baafadheen dubbiseen qabxiilee isaa hunda hubadheen jira waan ta'eef. Okay. Yeroo nuun falmaa turte sana keessatti dhugaa isaa hubatteetta moo akkasumatti dhugaadhuma sitti fakkaatee falmaa turte keessuma keetiin?
yeroo san beekta akka irra guddaatti akka dhageechetti fudhatta beekta namni akkuma dhageetti waan san saksak godhata waan ta'eef sanirra dhaabbannee falmaa turre garuu wantichi immoo qabxii isaa gisee jala teessee ilaaltu waan si galu baay'eetu jira. Isa sana irratti jechuudha amma keessattuu wangeela Yohaannis tokko irra kan jiru san baay'ee sirriitti falmii guddaan gaggeessaa ture jechuudha. Akkasittiin footoo kiyya profaayilii kiyya fayyadamuu baadhullee baay'een sana irratti dubbachaan ture. Garuu agamiis itti ilaalee yoon jedhu wantichi qabxiilee biraatu of keessaa qaba. Sana irratti kanas ta'ee karaa rabbii tokkichuma rabbiinis tokkichuma kan jedhu ofitti murteesse jechuudha. Quraanallee baay'een dubbisaa ture. Shamoonni darbe keessa. Hedduu namatti tola. Namni yoo nama dirqisiisee fidee yoo nama gowwomsee fidee osoo nufi nubatii yoo dhufe xiqqoo namatti ulfaata. Erga ofii keetti dubbistee ofii keetti islaamaa barbaade egaa nama barbaadee dhufe nuti immoo hin deebisnu dhugaa dubbachuudhaaf qaata keessaan na dubbiste siif hin deebifne malee erga wal agarreeti uumama torbee fixe natti fakkaata. Anis sanuma itti yaaddu sagantaa itti dhufutti siin jedheetanii wannaa jedhe egaa ofii keetti murteessitee islaamaa nan qabadha nan fudhadha jetteeti nuti islaamummaa kana waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf jaallatee siifis jaallanne kanaafuu gara islaamaatti seensuudhaaf yookiin gara islaamaatti akka seentuuf nutis qophaa'aadha yoo qophii taate inshaallah waliin jalqabna jechuudha. Qophaa'aadha ana birallee rakkoon jiru qophaa'eera. Baay'ee akka akkasna waliin goota. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin taanee fi ta'ullee akka hin dandeenye keessa kiyyaan hubadhee Allahu akbar obboleessa keenya fiqaaduu yookaan miiltoo alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbiin islaamummaa amantaa irratti dhalattetti si deebise amantaa irratti dhalattetti gaafa si deebisu gammachuun keenya gammachuu dhuma hin qabne gammachuu nuti gammannu ammoo jannata nuun galuudhaa deemnu jannanni rabbii yoo bal'oodha rabbuu jaallatee hunda keenyaa kenne waan rabbiin nu jaallatee nuu kenne sii galee namni gaafa waa sii kenne waan rabbi sii kenne irratti waliin dhabamu sii galee kennaa rabbi namaa kenne irratti waliin dhabdu waan rabbiin kennaa qixxeetti nuu kenne maali wajjin hin gallu jennee walirra gammanne malee otoo waan keenya ta'eeti silaasiyyuu gara islaamaa kanatti sin finnu ture utuu islaamaan kan farhaani ta'e otoo kan nama dhuunfaa ta'eeti achisuus hin finnu maali qophaa keenya jannata sana nyaachuu barbaanna jannata nuumi ka galchu islaamaa nuumiti ka galchu ka kennu islaamaa ka kennu rabbi kan jannata galchu illee rabbi nuti immoo jannata rabbi galchu sana irratti hundayyuu hin ga'a jedhe maaliif waliin hin gallu jechuun maaf gaafa dhuftu waliin gammanna malee wanni biraa tokko hin jiru alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa si filatee islaamummaatti rabbi si fide siin jechuudha barbaada dhaamsa si dhaamee namoota biraatti si dabarsu maalinne adaraa wanni siin jedhu islaamummaatti dhufanii taa'uun hin jirtu hojii baay'ee nama eeggata hojii baay'ee gaafa hin jedhu beekumsatti nama eeggata amantiin beekumsatti baradhu jedhee nama ajaju tokko hin jiru addunyaa kanarratti
macaafa barbaadde fattashuu dandeessa. Kana kan nuu dhaame Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Tokkoffaan Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam gaafa nabiyyummaa jalqaba itti dhufu dubbisiidhaan kan inni jalqabe. Hagam tokko islaamummaan beekumsatti akka dhimmu laale. Ati nabiyyiidha bakka nabiyyi jedheen biraan deemne dubbisii jedheen. San booddee beeki yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedheen. Fa'alam jedheen dhufe beeki. Beekumsi dursa waan ta'eef. Beekumsi dursu immoo maali jennaan dhugaan akka gabbaramu Rabbi malee hin jiru jedheen. Beekumsi ni jalqabaa kana. Saniifuu beekumsatti ajaja islaamummaan beekumsatti kan inni nama kakaasu adaraa kee baradhu garee keessattis haa ta'u nama dhuunfaadhaanis argatte baradhu barattee immoo hojii biraas eeggata waan ta'eef otoo hin baratiin immoo hojiin hojjetamu si galee hojiituun argatiin hojiin hin hojjetamu baratanii erga hubatanii booddee gara hojiitti seenama waan ta'eef baradhu adaraasiin jechuu barbaada warra biraatti si dabarsa jazaakallaahu khairan ustaazota itti fufaa inshaallaati yaada keessan.